bakkalcha bari. Bakkalcha bari. Qophiin kun walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporative Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin bakkalcha barii dhimmoota sochii yuunivarsiitichaa wajjin wal qabatan irratti xiyyeeffatan qabatee eeffammoota Faanaa Asallaa 90.0, Faanaa Shaashamannee 300.4, Faanaa Naqamtee 96.1, Faanaa Haramayaa 94.8 fi Faanaa Jimmaa 98.1tiin torbanitti guyyaa tokko isiniif tamsa. Bakkalcha barii. Bakkalcha bari. Nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakkuma jirtanitti isin bira haa ga'u. Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Qophii bakkalcha barii walta'iinsa Faanaa Broadcasting Corporative fi Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatiin torbaanitti al tokko yeroo kanatti isiniif dhiyaatu eegallee jirra. Qophii bakkalcha barii keenya torbaan darbeen hojii Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa gama qorannoo fi qo'annoon hojjechaa jiru irratti waan qindeeffanne isiniif dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Qophii bakkalcha barii keenya har'aatiin ammoo gama gorsaa fi leenjii hojii Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa hojjechaa jiru irratti waan qindeeffanne qabannee dhiyaannee jirra. Qophii kana waliin an Muhammad Guddataati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu dhaggeeffachuun nu waliin turaan ammootu affeerraa keenya. Ilmi namaa beekumsa duraan qabu irratti waan haaraa guyyaa guyyaan argu irratti dabalataan kan barumsaa fi leenjiin argatu itti dabaluudhaan jireenya isaa fooyyeffatuuf carraaqa. Waan faayidaa qabu kan jireenya keessatti gargaaru waliif qoodaa, muuxannoo wal jijjiiraa, ooltee bultee walii iyyafatee waan jirus waliin mari'ata. Dirree ammayyaa beekumsaa fi ogummaa dagaagsuu keessaa manneen barnootaa, kolleejjotaa fi dhaabbileen barnootaa olaanoo isaan ijoodha. Yuunivarsiitonni hojii baruu fi barsiisuu idilee irratti dabalataan qorannoowwan hawaasa fayyadan adda addaa, kenna tajaajila hawaasummaa fi leenjii yeroo gabaabaa jiddugaleessaa fi dheeraa ni kennu. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaatis gama gorsaa fi leenjiitiin hojiilee garaagaraa hojjechaa jiraachuu Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti ittaanaan pirezidaantii dhimmoota riifoormii qorannoo fi tajaajila hawaasummaa Dr. Kokkab Dammaqaa ibsaniiru. Gorsi hojjettoota manneen hojiif kennamu kan qorannoon deeggarame ta'uu dubbatan. Gorsi toora xiyyeeffannoo tokkodha. Gorsa keenya kan adda godhu gorsi keenya bu'aa qorannoo irratti xiyyeeffata. Research based consultancy jechuudha. Tokko yoo manneen hojiitiif qorannoo gaggeessinu bu'aan achirraa argamu sun kallattiidhaan waan nuti akeeknu rikoomandi goonu sun gorsa karaa biraatiin. Inni biraa immoo qorannoo keenya wajjin wal qabsiisnee bu'aa qorannoo irratti hundoofnee implementation strategy yookaan immoo strategy hojiirra oolmaasaa waliin bocna. So gorsi keenya achi keessatti inject ta'a karaa biraatiin. Inni biraa immoo kallattiidhaan hojii riifoormii wajjin wal qabatee jiru. Fakkeenyaaf dhimma raawwii karoora tarsiimaa, kenna tajaajilaa, riifoormiiwwan hedduu hojii saffisiisuudhaaf fayyadan. Fakkeenyaaf akka jabaa fa'aa jijjiirama bu'uura adeemsa hojii yookaan BPR jennu kaayizanii wajjin wal qabatee dhimma hojii garee team building. Dhimmoonni kun mata duree riifoormii ta'anii kan adda ba'an akka biyyaatti jira jechuudha. Kana wajjin wal qabatee manneen hojii seektoroota hundaaf gorsa laanna jechuudha. Gorsa kennina jechuudha. Akkaataa jabaa isaanii ittiin hojjetan, akkaataa jabaa isaa hojii irratti oolchan, akkaataa immoo bu'aa isaa safaruu danda'an kallattiidhaan teeknikaalii gorsa kennina jechuudha. Saayinsiin hooggansaa fi kenna tajaajilaa yeroo yeroon fooyya'aa jijjiiramaa akka dhufe beekamaadha. Kenna tajaajilaa abbootii dhimmaaf kennamu fooyyessuu keessatti dandeettii fi ga'umsi hojjettootaa, ogeessaa fi hooggantoota ummata bakka bu'anii tajaajila ummataaf kennanii yeroo waliin kan deemu ta'uu barbaachisa. Kanaafis leenjiin qorannoon deeggarame kan yeroo fi saayinsii waliin deemu ta'uu qabaan yaada Dr. Kokkab Dammaqaati. Leenjiin yuunivarsiitichaan kennamu kan hojjettoonnii fi hooggantoonni ummata tajaajilanis duukaa jijjiiramaa fi fooyya'insa kanaa uf jijjiiraa deemuun abbootiin dhimmaa tajaajila si'ataa fi qulqullina qabu akka argataniif kan gargaaru ta'uu kaasan. Leenjiin kennamuu qofa osoo hin taane bu'aan isaas hangam hawaasaaf faayidaa akka kenne madaalamaas jedhan. Amma yoo nuti yaada ummataa irratti qorannu public opinion survey yoo goonu yaadni ummataa sun mata dureen isaa dhimma bulchiinsa gaarii fi kenna tajaajilaa wajjin wal qabata. So yoo kenna tajaajilaa wajjin wal qabatu yoo jette kenna tajaajilaa biiroo fayyaatiif maal? Kenna tajaajilaa
barnootaaf maali? Kenni tajaajila haqaaf maali? Nageenyaaf maali? Manneen sirreessaaf maali? Kun jechuun kallattiidhaan kenni tajaajila isaan kennan raawwii hojii isaaniiti jechuudha. Kanan madaala. Seektaroota 10 yeroo lamaan 10 yeroo 3 akkasitti fudhannee ilaalle. Kanuma keessatti manni hojiin suni uummanni mana hojii kana maal jedha? Hojjettu mootummaadhaan maal jedha jechuu keeti karaa biraatiin. Kanaafuu achi keessatti qoratta. Achi keessatti haqni rakkoo qaba. Barnoonni keenya rakkoo qulqullina qabaachuu danda'a. Fayyaan nuti kenninu hunda gahuu dhiisuu danda'a. Dhimmoota raawwii hojii isaaniitiin kenna tajaajilaa wajjin wal qabatee jiru achi keessatti ilaalta. Inni biraa dhimma bulchiinsa gaariitti fakkeenyaaf pirinsipiliin bulchiinsa gaarii ni jira achi keessatti. Akkamitti seektarri sun dhimma bulchiinsa gaarii irratti uummataaf hojjetaa jira kan jedhu hin qortaa jechuudha. Hilee ilaalta jechuudha. Akkasitti gorsita. Hojiiwwan kallattii ijoo yuunivarsiitichaa keessaa hojiin gorsaa fi leenjii tokko ta'uu kan kaasan yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatti itti aanaan pirezidaantii dhimmoota riifoormii qorannoo fi tajaajila hawaasummaa Dr. Kokkab Dammaqaan fedhii dhaabbileen leenjiif gaafatanii fi kan qorannoon adda baasan bu'uura gochuun kan raawwatamu ta'uu ibsaniiru. Ogeeyyii yuunivarsiitichaatiin leenjiin hojjettoota waajjiraalee mootummaaf ta'u waggoota 17 kennuun rakkoolee gama naamusaa ga'umsaa fi dandeettiin jira furuu irratti hojjetamaa turuus Toorri xiyyeeffannoo ammallee tokko humna ijaaruudhaaf humna raawwichisummaa ijaaruudhaaf kan gargaaru hojii bal'inaan hojjennu keessaa tokko leenjiidha. Akkuma fedhii qorannoo adda baasnutti ka'umsa keenya leenjii gaafa kenninu kallattii lamaaniin ilaalla. Tokko fedhii leenjii ta'ee kan dhufu jira manneen hojiirraa. Manneen hojii iddoo kanarratti rakkoo qabna, hanqina qabna, hojjettoota keenya leenjisuu barbaanna, gaggeessaa keenya leenjisuu barbaanna jedhanii adda baafatanii hanqina isaanii qabatanii kan dhufan jira. Kun kallattiidhaan kan fedhii irratti dhaabbatu demand driven kan jennutu jira. Lammaffaa supply driven kan jennu kan ofii qorannee fakkeenyaaf seektaroonni keenya humna raawwachisuu keessatti rakkoo dandeettii, rakkoo ilaalchaa, rakkoo beekumsaa iddoo kamitti qabu jennee adda baasna. Isa kaatagoraayiz goonee leenjii kennina jechuudha. Karaa lamaatiin kennina. Kan fedhii ta'ee dhufu jira, kan nuti fedhii isaaniitti jennee adda baasnee kennutu jira. Kana wajjin walqabatee yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa leenjii public service keenyaaf ta'u walumaa galatti hojjettoota 400,000 ol ta'aniif waggoota 17 keessatti leenjii akka kenneera jechuudha. Mata duree adda addaatiin mata duree fedhiidhaan dhufu nuti adda baasnu jechuudha. Dabalataanis yuunivarsiitichi ga'umsa gaggeessummaan irra jiru fooyyessuu fi haala jiruu waliin jijjiirama dhufu simatee hooggansa bu'aa fiduuf hojjetu uumuuf ga'ee isaa baachaa jiraachuu kaasaniiru. Leenjiin kennamus bu'aa fide qorannoon deeggaramuun akka ilaalamuu fi manneen hojii mootummaas hojii isaanii kan keessatti madaalan ta'uu himaniiru. Kanas immoo leenjisnee osoo dhiisuu qofa osoo hin ta'in yeroo lama leenjiin kun hammam rakkoo jiru hiikuu danda'eera. Hammam immoo impaaktii fideera kan jedhus qoranneerra jechuudha. Dhugaa dubbachuuf bakka bu'aa guddaatti fidetti jira. Bakka immoo hamma nuti yaadne bu'aa kan finnetti jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf amma naannoo keenya keessatti manneen hojii hundumtuu karoora istiraatejik ta'e karoorfatu. Karoora sana immoo caccabsanii karoora waggaa tokko kan gochaa kan dhuunfaa godhanii ni hojjetu. Sun iskiiliidha. Karoora sana irratti hundaa'anii hojii isaanii maaliif hin fooyyessine inni waan biraati. Garuu dandeettii sana beekumsa sana qabu. Haalaan rakkoo adda baasanii karoorfachuuf karoora caccabsanii adda baasuun hojjechuun beekumsa isaa ni qabu. Dandeettii isaa ni qabu. Garuu isarratti dhaabbatanii maal fidan immoo qorannoo biraa barbaada. Namni ogummaa fi beekumsa qabuun ga'ee sarraa eeggamu baachuun tajaajila kennutti hawaasaaf waan gaarii hojjechuutu sarraa eeggama. Namni nama hoogganu ammootu kan daandii akeeku bu'aaf jijjiiramaaf kan hojjetuu fi aantummaa hawaasaa kan qabu ta'uu isaa beekuun ga'een isarraa eeggamu dachaa ta'uu hubachuun barbaachisaadha. Ga'umsi ogeeyyii fi hooggantoota imaammataa fi karoora ba'ee fi hojii itti kenname yeroo barbaadame keessatti milkeessuuf akkamitti akka hojjechuu qaban irratti leenjiin deeggaramu akka qaban Dr. Kokkab Dammaqaa ibsaniiru. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaas fedhii fi gaaffilee dhimmoota leenjii barbaadan dhaabbileen mootummaa dhiyeessanii fi kan qorannoon yuunivarsiitichaan adda ba'e irratti hundaa'uunis leenjii kan kennan ta'uu dubbataniiru. Seektaroonni mootummaa imaammata isaanii hojiirratti oolchuu irratti, sirna hojii itti hojjetan adda baasuu irratti, gurmaa'insa isaanii ilaaluu irratti, raawwii hojii isaanii ilaaluu irratti waanuma hojjetan keessatti qaawwa jedhanii adda baasan akka qoratamuuf barbaadan adda baasnee qorannaa fi ageen nuti immoo akka yuunivarsiitii immoo fedhii adda baasnee sirriitti imaammata irraa kaanee raawwii isaa irraa kaanee bu'aa isaa irraa kaanee fedhii uummataa irraa kaanee rakkoo qabatamaan kenna tajaajilaaf bulchiinsa gaarii irratti calaqqisaa jirru irraa kaanee qorannoo ni gaggeessina.
barumsii fi leenjiin yeroo yeroon kennamu kan faayidaa argamsiisu yoo hojii qabatamaatti hiikameedha. Kanaafis leenjii yeroo yeroon kenname hangam bu'aa fidee manneen hojii mootummaa sakatta'uu qabu. Muuxannoo fi leenjiin bakka garagaraatti argame yoo walitti dhufee qabatamatti hiikame bu'aa akka fidus Dr. Kokkab Dammaqaa kaasaniiru. Yuunivarsiitiin naannoo Oromiyaa leenjii fi gorsa qorannoon deeggarame kennuu fi yeroo maraa qophii ta'uu himuun itti fayyadama isaa irratti garuu manneen hojii mootummaa biraan qinne jiraachuu dubbatan. Ani akka hanqinatti kan kaasuu barbaadu manneen hojii mootummaa seektaroonni mootummaa potenshaala yuunivarsiitiin kun qabu sirriitti ilaalanii keessumattuu hojii leenjii haalaan namoota leenjisuu barbaadan mata duree leenjifachuu barbaadan adda baasanii erganii leenjisuu irratti hanqinni ni jira. Yuunivarsiitiin leenjii kana gaggeessuudhaaf humna guutuu muuxannoo gaarii beekumsa gahaa ta'e qaba. Garuu manneen hojii hedduun isaanii dhimma leenjii kana akkuma kunoo hawaawayii karoora fi raawwii gaafa gabaasan wayii kakka'umsa uumuudhaaf guyyaa tokko Adaamaa Bishooftuu Maalii geessanii akka leenjiitti ilaalan. Kanaaf manneen hojii leenjii isaan barbaadan sirriitti adda baafatanii hojjettoonni isaanii akka leenjii fudhatan kaayyeeffatanii dhufuu irratti hanqinni ni jira. Kanaafuu rakkoo kana ilaalanii sirriitti yuunivarsiitii kanatti akka fayyadaman gorsuun barbaada. Kana malees fiixaan bahiinsa leenjii fi galma gahiinsa kaayyoo yaadamee milkeessuuf naamusaa fi tartiiba leenjii hordofuun barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Leenjiin adeemsa qaba. Leenjiin fedhii leenjii irraa ka'a. Fedhii leenjii erga adda baay'een booda leenjii sana qopheessuudhaaf sirni leenjiin qophaa'a. Kaarikulamiin qophaa'a. Leenjii sanaaf kaarikulamii sanaatiif immoo meeshaaleen leenjiidhaaf ta'an sirriitti qophaa'uu qabu. Maateriyaaliin qophaa'uu qaba. Leenjiin hin kennama. Leenjiin guyyaa kennamurraa kaasee hamma dhumaatitti hin madaalama jechuudha. Kanaaf sirna qaba. Amma rakkoon jiru leenjiin sirna mataa ofii qabu kaayyoodhaan dandeettii beekumsa ilaalcha fooyyessuudhaaf guddisuudhaaf bocuudhaaf humna raawwachiisummaa guddisuudhaaf oomishtummaa dabaluudhaaf kenna tajaajilaa saffisuudhaaf. Teknoolojii wajjiin jijjiirama jiru wajjiin hojjettoota isaanii wal simsiisanii hojiitti galchuudhaaf meeshaa gargaaru ta'uusaa hubachuun dhabuun ni jira jechuudha. Kanaaf hojiin kun abbaa qaba. Abbaa isaa keessaa tokko yuunivarsiitii naannoo Oromiyaati. Kanaaf manneen hojii mootummaa kenna tajaajilaa isaanii irratti oomishtummaa isaanii irratti qulqullina isaanii irratti fooyya'insa fiduu yoo barbaadan hojjettoota isaanii humna isaanii sirna adeemsa leenjii keessatti darbanii beekumsa dandeettii fi ilaalchi isaanii akka jijjiiruu danda'an gargaaruuf hubachuu qabu jechuudha. Kanaaf yuunivarsiitii kana fayyadamuun murteessaadha jennee namana. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin bakkalcha barii keenya har'aa kanumaan goolabamee jira. Waan nu dhaggeeffattaniif galata guddaa qabdu. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Muhammad Guddataan ture. Qophii bakkalcha barii birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura. Bakkalcha barii. Qophiin kun walta'iinsa Faanaa Biroodkaastiin Korporeetii fi Yuunivarsiitii naannoo Oromiyaatiin qophaa'ee torbanitti yeroo kana kan isiniif dhiyaatudha. Qophiin bakkalcha barii dhimmoota sochii yuunivarsiitichaa wajjin walqabatan irratti xiyyeeffatan qabatee eeffammoota Faanaa Asallaa 90.0, Faanaa Shaashamannee 300.4, Faanaa Naqamtee 96.1, Faanaa Haramayaa 94.8 fi Faanaa Jimmaa 98.1tiin torbanitti guyyaa tokko isiniif tamsa. Bakkalcha barii. Bakkalcha barii.